raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Fulbaana 5 bara 2022 akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu keenya wiixata galgalaaf qabanne isin dhageechifnaa. Oduu kan isinitti himuun Gurmeechaa Gammachuuti. Finxaaleeyyiin Amaaraa haleellaa haaraa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluqitti raawwatan. Lubbuun namoota hedduu galaafatamuunis dhagaameera. Magaalaa Galaanitti sababa alaabaa ABO uffataniif qofa ilmaan Oromoo 4 hidhaman. Kanneen jedhan hangafoota oduu har'aatii amma tokko tokkoon isinitti hima. Finxaaleeyyiin Amaaraa haleellaa haaraa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq keessatti raawwataniin tilmaaman lubbuun namoota 10 darbuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar bakka sitti argaman mirkaneessan. Finxaaleeyyiin Amaaraa qaamolee mootummaa naannoo Amaaraatiin deeggaraman kunniin fulbaana 3 bara 2022 irraa eegalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq gandoota akka Bonee Abuunaa, Guddinaa Abuunaa, Dimbee fi Haroo Aagaa keessatti haleellaa lammiilee nagaa irratti raawwataniin hawaasni qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'ee baqachaa akka jiru himame. Sababa rakkoo nageenyaa naannicha jiruun walqabatee lakkoofsa namoota lubbuun darbanii addatti beekuun akka dadhabame kan eeran namni odeessaa raadiyoonii Dirree Shaggariif ergan tokko qaamoleen nageenyaa mootummaa hanga ammaatti tarkaanfii fudhatan dhabamuu isaatiin lakkoofsi namoota aanaa Horroo Bulluqirraa buqqa'aa jiranii garmalee dabalaa dhufeeraa jedhu. Haleellaa finxaaleeyyiin Amaaraa hagayya 31 bara 2022 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuuruu magaalaa Agamsaatti raawwataniin lubbuun lammiilee nagaa 50 ol ta'uu darbuu dhaabbileen siyaasaa fi miidiyaaleen addunyaa gabaasaa kan turan yoo ta'u mootummaan bilxiginnaa garuu hanga ammaatti ajjechaa suukaneessaa kanaan walqabatee deebiin kenne jiraachuu dhabuun mootummaan ajjechaa sana keessaa harka qabaachuu agarsiisa jechuun rogeeyyiin siyaasaa jabeessanii komachaa jiru. Liiban Jaarsotu gabaase. Godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee magaalaa Galaanitti ilmaan Oromoo lakkoofsi isaanii 4 ta'an sababa namni tokko isaan keessaa alaabaa ABO uffatee deemaa tureef walitti qabamanii hidhamuun ibsame. Hiriyaan isaanii tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himetti guyyaa dheengaddaa fulbaana 3 bara 2022 godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee magaalaa Galaanitti sababa namni tokko alaabaa ABO uffatee hiriyoota isaa waliin deemaa tureef hundi keessan ilaalcha shanee qabdu jechuun hunda isaaniirratti reebicha jajjabaa raawwachuun mana hidhaatti darbataman. Isaan keessaa namni tokko qofti uffata alaabaa ABO ibsu uffachuudhaan ala badiin isaan qaban tokkolleen hin jiru kan jedhan namni kun sababuma uffannaa mallattoo Oromummaa calanqisiisu uffataniif qofa yakkamaa ta'anii hidhaman jedhan. Namoonni mana hidhaatti darbataman kunniin obbo Ayyalaa Amaaraa, obbo Dammiroo Taaddasaa, obbo Gulummaa Dureessaa fi obbo Yaadatee Guyyaasaa akka ta'an kan eeran maddi kun obbo Gulummaa Dureessaa malee kanneen hafan jiraattota magaalaa Finfinnee ta'uu himanii sababuma uffata eenyummaa Oromummaa calanqisiisu uffatanii imalaa turaniif qofa ergamtoota shaneeti jedhamuun daba eegdota mootummaa bilxiginnaatiin ukkaaffamuun waajjira poolisii magaalaa Galaanitti hidhamanii jiraachuu raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Maatiin isaanii nyaata bishaanii fi uffata geessanii fi haala isaan keessa jiran gaafachuuf yaalanis maatitti agarsiisuu diduun maatii toora sanaa ari'uu ibsaniiru. Sirni bilxiginnaa siidaa Minilik boraafatee rafuu durumaanuu Oromoo fi Oromummaa cabsuuf kakatee ture kan jedhan maddi keenya biraa sanuma galmaan ga'uuf jecha ilmaan Oromoo sabboonummaa qabanii fi eenyummaa isaanii jaalatan irratti xiyyeeffatanii jedhu. Sirni bilxiginnaa diina Oromoo fi Oromummaati kan jedhan namni kun biyya alaabaan Minilikii fi suuraan ilmaan Minilik akka barbaadametti qabatamee deemutti wantoota mallattoo Oromoo fi Oromummaa ibsan qabatanii deemuun yakka ta'uun mataansaa yakka ta'uu namni kun himaniiru. Dhumarrattis sirnichi sirna Oromoo fi Oromummaa hadheeffatee kan jibbu ta'uu ragaan kana caalu hin jiru jedhan. Wabii Waaqotu gabaase. Oduu keenya itti aanuun
Gumiin miseensota Koongireesii Federaalawaa Oromoo godina Harargee Bahaa lammaffaan gaggeeffame. Gumiin miseensota Koongireesii Federaalawaa Oromoo godina Harargee Bahaa lammaffaan fulbaana 3 bara 2022 magaalaa Hararitti gaggeeffamuusaa Koongireesii Federaalawaa Oromoo beeksise. Koongireesii Federaalawaa Oromoo ibsa kaleessa marsariitii dhaabichaa irratti maxxanseen kaayyoon gumichaa miseensotaa fi caasaalee kaafa'oo duraan turan jabeessuu fi bakkoota hanqinni mudatetti irra deebiin ijaaruu akka ta'es ibseera. Waltajjicha irrattis miseensonnii fi qaamoleen hawaasaa affeerran taasifameef irratti argamuun qabxiilee garaagaraa irratti marii gaggeessuun ibsameera. Barreessaa waajjira muummee kaafa'oo obbo Xurunaa Gamtaa dabalatee itti gaafatamaa dhimma ijaarsaa kaafa'oo obbo Gurmeessaa Ayyaanoo fi miseensi koree hojii raawwachiiftuu kaafa'oo dhiyeenya kana mana hidhaa magaalaa Dirree Dhawaatii ba'an waltajjii sanarratti argamuun kan eerame yoo ta'u, gumii miseensota gaggeeffame kanarratti hooggantoonni kaafa'oo godina Harargee Bahaa koreen hordoffii fi to'annoo yookiin inspeekshinii fi koreen odiitiif filatamuun waltajjichi bifa milkii qabuun xumuramuu kaafa'oon ibseera. Koongireesii Federaalawaa Oromoo godinaalee Oromiyaa hunda keessatti caasaasaa diriirsuun qabsoo uummatasaa haala si'aayina qabuun hoogganaa jiraachuusaa kan eere yoo ta'u, jaarmiyaa jabaa gaaffilee siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa uummata Oromoo ga'umsaan deebisuuf deemu sadarkaa gubbaarraa hanga gadiitti bifa haaraan of ijaaruu qaba jedhee akka amanu ibseera. Uummanni Oromoos dhaaba siyaasaa filatu jala hiriiree qabsoosaa galmaan ga'uuf tokkummaan socho'uu akka qabu kaafa'oon dhaameera. Wabii Waaqotu gabaase. Oduu keenya xumuraatiin qoqqobbiin diinagdee fi dippiloomaasii Itoophiyaa irra kaa'amuusaa irraa kan ka'e hanqina sharafa alaa mudatee wal qabatee biyyattiin tajaajila baankii dhaabbilee biyya alaatiif banaa gochuuf murteessuun dhaga'ame. Qoqqobbii diinagdee fi dippiloomaasii dhaabbilee fi biyyoonni addunyaa irra kaa'aniin hanqinni sharafa alaa ishii mudachuusaatiin Itoophiyaan tajaajila baankii waggoota dheeraadhaaf abbootii qabeenyaa fi investeroota biyya alaatiif osoo hin eeyyamamin turte hayyamuuf qophii ta'uun ishii beekame. Manni maree ministeerotaa kora idilee 13ffaa fulbaana 3 bara 2022 taa'een tajaajilli baankii investeroota biyya alaatiif banaa akka ta'uuf wixinee dambii dhiyaate raggaasisuun hojiirra akka oolu murteessuunsaa beekameera. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa wixinee labsii tajaajila baankii dhaabbilee alaaf hayyamu kana akka dhiyeesse fi wixinichis dhaabbileen biyya alaa gara Itoophiyaa dhufuun akka hojjetaniif kan affeeru ta'uu miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Sababa waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa tureen qoqqobbii diinagdee fi dippiloomaasii biyyoonni addunyaa irra kaan dandamachuu dadhabuun ishii kan himamuuf Itoophiyaan hanqina sharafa alaa olaanaa ishii qunnamirraa kan ka'e mootummaan bilxiginnaa murtoo kanarra ga'uun gabaafameera. Tajaajilli faayinaansii biyyattii bara dheeraadhaaf baankilee fi dhaabbilee faayinaansii mootummaatiin dhuunfatamee turullee hanqina sharafa alaa ammaan kana biyyattii mudate hordofuun manni maree ministeerotaa dambii faayinaansii baankiin biyyaalessaa dhiyeesse kana raggaasisuun baankilee gurguddoon addunyaa gara Itoophiyaa dhufuun damee faayinaansii irratti akka hirmaataniif eeyyama kenneera. Gama biraatiin ministeerri diinagdee biyyattii waamicha fulbaana 2 bara 2022 lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraataniif dabarseen sharafa alaa gara biyyaatti wayita ergan karaa seera qabeessan akka erganiif akkaawuntii diyaaspooraa banuusaa beeksiseera. Hanqina sharafa alaa mudate kanaan wal qabatees piroojeektiiwwan akka hin dhaabbannee fi hanqina deeggarsa namoomaa lammiilee biyyattii sababa uumamaa fi namtolcheen miidhamaniif oola jechuun raafama diinagdee Itoophiyaan keessa seentee jirtu ibseera. Liiban Jaarsotu qindeesse. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu namaaf qabanne kanuma qophii keenya ittaan waliin turtii dansaa qabaadha. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.